Gurbaan kun nama ajjeesee hidhame. Akkaataan itti ajjeeses haalaan nama suukanneessa. Poolisoonni qabanii mana hidhaatti darban. Achi booda mana murtiitti dhiheessan. Achitti abbaa gurbaa du'eetii walitti dhufan. Wanti achi keessatti mudate addunyaa guutuu ajaa'ibsiise. Hanga dhumaa obsaan nafaana bu'aa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maanguddichi kun lammii Taayilaandiiti. Ameerikaa kutaa Keentaakii magaalaa Lexington keessa jiraata. Maqaan isaa Dr. Sombaat Jitmud jedhama. Achitti daayireektara mana barnootaati. Maanguddichi kun jaartii akkaan jaalatu qaba. Isii irraa ilmaanis argatee jira. Osoma jireenya gammachuu jiraachuutti jiran isiin dhukkubsatte. Eegasii fuudhee haakima geessee yoo laalchisu dhukkuba kaansarii irraa fayyuu hin dandeenyeen qabamuu isii himaniif. Doktoroonni hanga humna isaaniitiin wal'aansa barbaachisu godhaniifis haatii warraa isaa jaalatamtuun dhukkuba dandamachuu dadhabdee gama gandaa kiraa godaante. Maanguddichi haalaan gadde. Haadha ilmaan isaa of biraa dhabuun dubbii laftuu miti. Sanirraan biyya namaa keessa ilmaan wajjin kophaa jiraata. Gaddi isaa osoo asitti dhaabbatee gaarii ture. Wanti kana booda isa mudate hedduu qalbii nama cabsa. Gurbaan kun Salaahuddin Jitmud jedhama. Dardara ganna 22ti. Ilma maanguddicha kanaati. Gurbaan kun mana piizaa keessa hojjeta. Dalagaan isaa piizaa namoonni telefoonaan ajajatan geessuudha. Guyyaa guutuu namoota hedduuf piizaa geessaa oolee galgala ajaja xumuraa fudhatee gama apartimantii tokkoo deeme. Namni kun Alexander Rilford jedhama. Yeroo Salaahuddin piizaa fidee dhufu moggaa tokkotti dhokatee eegee ittis bahe. Achi booda Salaahuddin wajjin harkaan wal qabatan. Osoo hedduu siin turiin wanti akkaan nama gaddisiisu mudate. Namtichi kun haala nama suukanneessuun Salaahuddin gorra'ee ajjeesee waan inni qabu hunda saamee biraa deeme. Xiqqoo booda poolisoonni dhufanii waan mudate argan. Achi booda telefoona abbaa irratti bilbilanii oduu gaddaa itti himan. Dr. Sombaat ilmi kee ajjeefamee jira jedhaniin. Yaada kaa waan itti dhaga'amu. Maanguddichi duraa du'a jaartii isaatiif gadda guddaa irra jira. Osoo inni gadda jaartii keessaan bahin duutii ilmaa itti himamte. Sanuu haala nama suukanneessuun gorra'amee ajjeefame. Kana booda poolisoonni qorannoo godhanii nama ajjeesee irra gahanii faana dhahan. Haala kanaan Alexander qabamee mana hidhaatti darbame. Yeroo muraasa booda maanguddichi kun gurbaa ilma isaa ajjeese kana laaluuf gara mana hidhaa deeme. Poolisoonnis gurbaan bakka akkaan eeggamaa ta'etti hidhame. Achitti dhayixee laaluu hin dandeessu. Nama ajjeesee hidhame laaluun hin danda'amu jedhaniin. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbisuuf yaalii godhus carraan arganne. Turtii muraasa booda Alexander mana murtiitti dhihaate. Maanguddichis murtii nama ilma isaa ajjeese irratti murteeffamuuf deemu hordofuuf gama mana murtii deeme. Dhaddachi banamee himannaan dubbifame. Abbaan alangaa ragaalee qabu hunda dhiheessee yakka Alexander raawwate mana murtiitiif ibse. Gurbaanis yakka raawwate ni amane. Kana booda haati seeraa murtii dabarsuun waan dubbatu yoo qabaate abbaa Salaahuddiniif carraa kennite. Wanti maanguddichi dubbate nama hunda rifachiise. Yaa Alexander, haala ati keessa jirtu kana laalee hedduu siif gadde. Osoo danda'ee si gargaaree gaarii ture. Garuu si gargaaruu hin danda'u. Ilmi kiyya Salaahuddin ilma gaarii ture. Haala gaariin isa guddise. Osoo as nu jidduu jiraate shakkii malee yakka ati irratti hojjetteef dhiifama siif godha. Inni akkas ture. Haala sana irratti isa guddise. Akka dhiifama namaaf godhu godhee isa guddise. Ati ilma kiyya ajjeesuu keetiif sitti hin gaddine. Si osoo hin taane sheeyxaana si dogongorsiisee yakka fokkataa kana si dalaysiisetti gadde. Kana akka beektu fedha. Anumaa sitti hin gaddine. Gaduu sitti hin qabanne. Salaahuddinii fi haadha isaa irraa bakka bu'ee dhiifama siif godhee jira. Tanuma siin jechuu barbaada jedhee dubbii isaa xumure. Namoonni mana murtii keessa jiran hundi imimmaan qabachuu dadhaban. Haati seeraatis imimmaan fuularraa haqachaa gama murtiitti osoo hin cehin dura ati waan dubbattu qabdaa jettee gurbaa Salaahuddin ajjeese gaafatte. Alexanderis dubbachuu fedha jedhee lafaa ka'e. Dr. Sombaat yakka guddaa ilma kee irratti hojjedheef dhiifama guddaa si gaafadha. Haalaan si dinqisiifadha. Miidhama guddaa miidhamte hunda obsitee dubbii ajaa'ibaa kana natti dubbatte. Ani daa'imaa mata furii qaba. Kun waas jirti. Osoo isii namni narraa ajjeese akkam akka ta'u yaaduun natti ulfaata. Haalaan na dhukkubsa. Akkaan ulfaataadha. Wanti godhuu danda'u hin jiru. Wanti ani ammatti godhu si galatoomfachuu qofa. Waan dhiifama naaf gooteef guddoo galatoomi jedhee haasa'uu isaa xumure. Fuulli Alexander imimmaaniin jiidhee jira. Yuunifoormii mana hidhaatiin imimmaan ofirraa haquuf yaalii godhus imimmaan irraa dhaabbachuu dide. Yeroo kana abbaan Salaahuddin lafaa ka'ee sooftiitti hidhate. Achumaan harka isaa qabee ofitti as butee hammate. Uummanni mana murtii keessa jiru hundi sagalee ol fuudhee booyuu eegale. Mudannoon kun nama hundaa miira hamaa keessa galche. Xiqqaa fi guddaan mana murtiitti argame hundi imimmaan dhangalaase. Achi booda haati seeraa murtii dubbisuutti seente. Mr. Alexander Rilford. Wanti haalaan nama gaddisiisu mudatee dabree jira. Amma waan dabree wanti sirreessuu danda'u hin jiru. Nuti seera irratti hundoofnee murtii dabarsina.
Akka seera biyya tanaatti adabbii yakka ajjeechaa hidhaa waggaa 25ti. Dhiifama naaf godhi waan siif godhuun qabu. Mana hidhaa keessatti jiruu gaarii akka dabarsitu siif hawwa jettee dhaddacha cufte. Aleksaandar dabalataan yakka saamichaatiif hidhaa waggaa 6tiin adabame. Waliigalatti hidhaa waggaa 31tu itti murteeffame. Yoo hagasitti lubbuun ture bara 2035tti hidhaa isaa xumuree ni hiikama jechuudha. Mudannoon kun yeroo sanitti oduu ijoo tahee ture. Obsi Abbaa Salaahuddin nama hedduuf fakkeenya ta'e. Dhiifama waliif godhuun irra waliif dabruun sadarkaa hagam ga'u akka qabu addunyatti mul'ise. Faman afaa wa aslaha fa'ajruhu alallah. Nama dhiifama godhee wajja jireenya tolche galanni isaa Rabbi bira isaaf jira. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur. Nama obsee dhiifama godhe dhugumatti sun tarkaanfii guddoodha. Waan Rabbiin jaalaturraayi. Namni Rabbiin obsa kenneef yakka suukanneessaa kana fakkaatus waliif dhiisa. Mee nuti hoo maalitti jirra? Mee seenaa kana keessatti of laalaa. Abbaa ilma yookiin intalatti dallanee ofirraa ari'ee jiraatutu jira. Haadha ilma ofii dhaltetti garaa jabaattee ijaansi arguun fedhu jettee meeqatu jira. Obboleewwan waanuma xiqqoof walitti dallananii argaa waliin feene meeqatu jira. Yaa obboleewwan, mee sadarkaa dhiifama waliif godhuun qabu laalaa. Isin hundi seenaa tana keessattiif madaalaa. Rabbii warra dhiifama waliif godhee galata guddaa isa bira argaturraa nu haa godhu. Fi amaanillaa.